زفارا خن ملك يسجورا ملك هي أدا خنافتي يوم يوتانان أكادتي دوغا بتشوف سلا كاتا حالي رولالي دو تيك توك أرتي ندو فتريغارو تيك توك أناف وانا داتي نما جبا خنا ولا مرسي سجورا دوغا بتشوف الحمد لله أكا خيا خارتي يورا ملكو يتن غاري دجيتي يادا فكينيا أنا كرهنا الرافية دبنجر الحمد لله. أنا بس بيجات بيجاتي ولا بيه خماني هيا. أكاس غافين كي سيدي دبنجر جيتي يادا. أسمعني لين بقى وجاجي سنو جاجي نيرا. يا الله دبنجر الحمد لله يا الحمد لله. هيا. غافي لما فهمت سني غافي دو وجول. أوكي. يا غافي لما فهمت. Filannoo warra jaraa kanaan isin gaafadha. Tajaajila lammaffaa lammi gaafadha. Kataba isiniin gaafadha gaarii tartiiba qabatan. Tanii inshaallah yoo baay'ate ji'a takka qofa yoo baay'ate minaalbaata yoo baay'ate. Yaa kunuuti ilaalmaa hunda danda'amu. Disa suara. Karena Gavi insyaallah Eropana. Ya. Ada di sini Dewi era. Mari jalan wahunda social media harati olimpasani live jiru teti private government amsoni dabarsu barian Kenya wan hujjatu hunda keessatti nafarratti hojjedha. Even namoottan isin waa'ee keessoo namoota hanga muraasa malee waa hunda himaa hin deemina. Kitaaba sooshaal miidiyaa haaraa jechuudha. Gaarii miti. Waa baay'ee jira. Kanumaan bira dabara inshaallah. Ayyee. Taasudha ammoo gaafii biraa gaafadha waa'ee sooshaal miidiyaa wal qabatee malee waa'ee jireenya dhuunfaa wal qabatee sooshaal miidiyaa wal qabatee waan isiniif gaafachuu fedhoo jiraata. Mana afjir insyaallah. Isin gaafii ni qabda ni? Nah, ara guyyaan keetii so hordoftoota keetiif qofa gaafii deebisuudha. Maal isiniin jecha harus ni fakkaate. Isin beeknaa, isin jaalannaa, isin kabajnaa. Ilaa shamarran hin jenne moo dhiira jedhe ilaa. Nasin jalan nasin nyira warga ira kana enggak sebenarnya kamu samaran kara kia untuk sin jalan bang kara ketika ada berapa Oke gara kia semama mereka pernah ansi kafa dure dokter gara dokter tahiyat ya Oke haye nasi kafa Oke nama toko gafi si kafa deh Bismillah Malif gafi undan Davis no bare Kenya gafi public gafi te bicha gafa da inshallah private asratin kasno so inshallah taala gafi si gafatan smayan media hagam takka jallati je nam toko si gafate I think gina madiratin sa Okay namutan berat si gafi te sentu inshallah hagam takka jallati Persentif di Bakaisa. Shantam. Maksudnya shantam apa? Shantam anin jara ada shantam agaru. Yani social media aku hakikat bercula. Aku masih nujeta nih. Aku apa ida kabu mitas nikah. Kayak satu tukti ni bayi mita kabu. Fakirnya sohane Euro bukan nak kena kane lawi banne. Saati bukan nak kenya male. Saati terpisah nama jalan kuda itu. Kosong kuati pagar itu nujur. Inna yo likki tinggal ini tinur fata. Oke, hai. Nama cikki wifi yang kapan nih? Kosiani nur fata nat. Yo nat saya nulewat deh wifi yon ini deh rana wifi. Wifi na rayo tayo pada kali rayo tayo napai. Oke, hai. Hai kalau kau gafi tiada dabarra. Sumayyan naannoo kamii jedhanii gaanuma beekan yaada gaaffii itti aanu san ture. Dhalatoo isaati jedhanii waan beekanii
Kana ni beeka. Ijoollee si komandoo ta'uu kona beeka. Okay, ayya kana asuma bira dabarra. So yeroo guddaan keessanii beektii yaada gaafiin bira erga karaa amantii islaamaa dhuftee maal fayyadamtee yookiin immoo hagam takka yaani bu'aan ati argattee garaagarummaan gaafsiifama maaliidha gaafiin ture. So gaafiillee barumsa illee qabu inshallah. Haqiiqa dubbachuudhaaf namni halkanii fi guyyaa wal madaalchisu hin jiru mitiire. Jireenya kufrii jechuun jireenya jedhaniidhaan qabattee deemtu kan namni siin qabee deemu namni nama gabbaru fi rabbiin gabbaru gargariidha. Kanaaf jecha iyyuu halkaniif guyyaadha jireenya kufrii keessatti jireenyuma yaani fokkataa wayii kan sabarii hin qabne jireenya fokkataa wayii dabarsinee jechuu hin dandeenye. Mikiraatu nuti fakkaanneedha waan ta'eef yeroo san kan jiraachaa turre. Islaamummaa jechuun dammoo waa hedduun si bareecha. Amalaan si bareecha, akhlaaqas si bareecha, duniyaa irratti milkii boruuf dammoo abdii jannataa kan qabdu. Waama fe'ellee yooma ta'ellee namni islaamaa yooma xiqqaate guyyaatti aashaan rabbi ofii kan yaadatu jireenya islaamummaa jechuun bakka ifa addunyaa fi akhiraati jechi ittiin ibsamullee hin jiru. Haqiiqa dubbachuuf wanti miidhame jedhu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif hin miidhamne? Fitnaa waan tokko illee yoo jiraateen ta'e jabduu si godha gadi si dhaaba. Haraayyuu daran akka karaa rabbiitti dhiyaatudha kan nama godhu. Qormaanni si quunnamu malee yoo ati jabduu taate qormaatti dhufuun hundayyuu ima dabaran jechuudha. Wanti hin dabarre hin jiru garuu sawaaba qaba qormaanni sun. Namni tokko quraana gaafa qara'u harfiin takka yoo xuffaate harfiin sun fakkeenyaa sawaaba qaba mitiire yoo islaamummaadhaaf jecha rabbiif jecha dama waa hunda sabarree irra kunnee miidhamnillee akka nama miidhamne yoo taane sawaaba qabna. Kanaafuu islaamummaatti erga dhufe tokkoffaa ifaan argadhee nama akka kan kootii ka dhalatee ka nyaatee ka dhugee nama rafee gabbaruurraa ergamaa rabbii kan rabbiin jaalate gabbaruurraa Yesuusin haqaan itti amanne rabbiitti dammoo dhugaan amanne Muhammad sallallahu alaihi wasallam dammoo ergamummaa isaatti amanne abdii keenya jannataatti jechuudha kan nuti deemuuf deemnu jechuudha. Inshallah yoo rabbi jedhe waliin nu amante sittaan sudaan dammoo alhamdulillah jireenya san keessatti yaani jireenya anaaf jedhu jiraachus baadhama immoo jireenya anaaf jedhullee hin qaba waan ta'eef jecha badhaasa caalu islaamummaan qaba. Kanaaf illee rabbiin nu haa badhaasu. Badhaasa caaluma abbaa manaallee nan qaba sumaaneshi dhageessee adisa innillee badhaasa godha akkas inshallah. So akkasii gaafitti aanu dabarra gaafii na biraa heddummattee jirti inshallah sittin dheeressu dhiifama. Gaafiin takoo isaati jeeti yaada. Namoota kootu yeroo hedduu barreessaa ture gaafii wal fakkaataadha. Suuraa tokko poosti gootee turtee barruu wajjiinii harkaan akkana jetteeti afur dabalata. Ajeebu ayashi keeti jaanii sumayyaanii so waan kan akkamitti irraa ilaaltaa wanni sun dhuguma moo akkamiidha yaanni hedduu nama konfiis godhe beektaa. Facciamo bishaan hin dhugatu koonan dhoowwatte gaaficha nageenye. Gaafii kana gaafata namni hedduu deddeebi'eeti. Daaqooyi anamma yoo xiqqaate sooshaal miidiyaa kanarratti suuraa hedduun poostii godhu. Suuraa poostii godhu keessatti takka mudhii qabadhee takka afaan qabadhee takka harka akkana godheeti. Istaayilii suuratii barinni sun uummanni keenya hin naqqaane malee. Istaayilii suuratiin jedhe. Waan kana afaan maan jette malee hojiidhaan hojjetiin jijjiirra jechuudha. Istaayilii suuraa moo? Yaa boo kaasnillee akkasitti waan rakkisu. Khayr inshallah. Okay, akkasii inshallah isin deebitee jirti an Sumayyaan akkas jettellee an gara xiyyaan Sumayyaan naaf afur sammuutee jirti. Alhamdulillah. Dubartii feetanaa caalti saa kana deebisaa gamanummaan isin deebisaa maaliif jennaan ana kafuun malee silaa isin fuutu. Saniif inshallah ta'ala akkasii koo qabaadhaadha. Maal bu'aan afur fuudhan bu'aan lama fuudhan sadii fuudhanii fi jiru haadha manaa jabdu ta'e yoo qabaatte san warabbiin si bara keessaa dhugaadhaa sunaadha. Kanaaf waan akkasii hin jiru inshallah kana gamanummaan isin dabarraa gaafii biraa
تناكم قوساتي هيسا في النجا في برا يو قباتك غافر دانا جمودا شراتك بجاس نخلينا جلس ما يا دبرسنا يتوان سكنتا هني قولم إن شاء الله بإذن الله Oromo tuh maju di sini bakat. Bakat orang ni rapat ketika ni jalan. Akka jadi deh. Garu agak bisa dapat. Ira mau berarti. Berarti gabte. Jadi oke sangat cerah. Ya, cuma gafatani mereka kamani. So, ibsam tevi. Me gafi bra. Ke gafi bra joro shaya. After istimewa buat sofani jode. Haye, kau gafi tu pun sih. Jiro garishe tidak berbajani. Ya so amman tana qur'ana isa geesse sinjechaa jiranii gaa haala kam jirtaa barutti jirtaayi Banagaraችን ላይ ቁራና በከንገ private asini finamu gaafman buusa surprise singoda cida kan kofi baqurana kan ko bakka tokko inshallah yo rabbin jede barumsa barataan jira zoom rattu yo sontaina mamakasan qaaman barataa jira boota itti baradhu fi eenyu irratti akka baradhu illee anaaf jaarsa ta'uu malee nan beekaa. Kasayee kanaaf tokko bira dabarra so kas inshallah gara kee dabarra hordoftoonni keetis gaafii sadii si kaneen jira sana booda inshallah sagantaa keenya ni godhamna obboleen keenya isinumara salaamachuu dhufne nuti inshallah ta'ala hedduu sin jaalanna waan ta'eef egaa akkasii kuwa qabaadhaadha hayya caalaa si kaneen jira adde Sumayya. Hayyee gaafi jallu takkaan sini. No, ati miti lagi hordoftoonni kee waan gaafatan dhufan gaafatu. Laa gaafi sun dura ta'e garuu akkamitti wal bartan jedhanii qaama wal beektanii jedhanii kana namoo akka nuti qaama wal barree wal hin beekne namuu nama beekaa ani gaafa yaani isin dhalattan isin argeen ture garuu isin hin beekamu jechuudha. Isin dura dhalatenna isa san isin hin gaafadhu. Eshima sini gaafadhu yoo gaafi takka sini gaafadhu yoo isin gaafi dhabdan. Kataba. Oye, safa, ijoollee safa. Akkaataa itti wal bartan nuuf gaafadhu. Ijoollee namni garuu kanan fooloo isaan godhe laala yeroo jedhamu. No, akkaataa itti wal barre inshallah isiniif himna ammaa miti. Akka isiniif illee barumsa ta'utti yeroo dhiyootti inshallah isin biran keenya. Ana gaafii yeroo taa'e. Qaaman bakka takkatti isiniif himna inshallah. Nikaa hidhatanii nikaa malee taa'edha jaarsa kiyyan jedhaan hiree uummata mataa qulfii. Haya, wal barree guyyaa meeqatti nikaa godhan? Guyyaa sadii. Ayo. Dhaloon isaanii eessa? Isaanoo Harargee ba'aa. Eessa jiranii? Isaan moo wal fakkaattu? Kareja. Paaster Khalid maal siin jedhe daa'ima jalqabaa dhiiramuu durba ta'uu hawwitu. Dhiiras ta'e durbas ta'e kennaa rabbiiti garuu isin maa dhiisaame dhiisine kunni ta'e. Obboleen keenya jaalalli wani jaamaa hin jirtu dhugaan isin himaa nikaa booda akka shari'aa islaamaattis akka rabbiin jaalatuttis jaalalli wani jaamaa nikaa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam erga wal halaaleeffatan booda jaalalli jira malee san dura habiibti jinni jaanka kijiboon jesu galman keessa jiru inshallah ta'ala hundi keessanuu nama jaalattan kacitaa nikaa godhadhaa irra finachuu argatu. Achi booda rabbiin barakaa isin jiddu buusaa jaalala ajaa'ibaa isin jiddutti buusaa waliin galma ga'uu dandeessu jechuudha.
maal ture isin fakkaata. Keessattuu namoota jechuun haqiiqa dubbachuuf ijoollee islaamummaa keessatti dhalatanii guddatan parsantii dhibba keessa shamarran keenya parsantii 50 hingi kanan itti dhiyaadha. Ijoollee amantaatti dhiyeenya dhufan nama parsantii dhibba keessa parsantii 95 baay'ina isaanii hin beekanna. Waan hunduu kennaa rabbiiti beektaa namni tokko jalqaba irratti gaafa bultii ijaarratu masfartii qaba waan kaatu qaba mitiire. Tokko osoo qaayidaayyuun qara'in osoo waan beekin ijoollee amantaatti dhufte kana fuudhuudhaaf deeman jechuudha. Ofiisaa waan raan beeku salaata ofiiyyuu.